السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوت تزارع انترتينمنت نجني هي لجني وقارن كتير هيك لين سكسنا النبي بكا جرتني تسنا كبجرة جرتو جايز أنا جهوت الحمد لله. أكل جرتو لين أنا دولي كوبي يلو تاسفة ما زرع وفدا اتفوفا هرا مالك بدي دفع أكو بيت تنقيان الدتش وبجوار محمد في هيوتك يعني كمان هيد أجران هون دايساني تو هرا توري الدتش سنورتي qabsoo yeeloo kan taasisaa jiru irratti qeerroon biyyaa baay'ee aarsaa kafalaa jiranii haa ta'u malee ijoollee yeeloo uffatanii bakka sana dhaqan mana hidhaatitti guuree jira warri bilisiginaa jechuudha. Kanaaf akkuma beektan qeerroo kana yeroon tol jedha qeerroo baay'ee cimaa guyyaa jawaar hidhame irraa ummataaf sagalee afaan danda'e waan jiru hundanuuf beeksisutti jiru hidhanii akkasuma gaazexeessituu Masarat Dhaabaa hidhamte itaani qeerroo wabii ijoollee teenya daadhi shaafii sifan ijoollee hiriyoota ishee shamarran qaqqaalii tanes hunda nama achi jiru nama hedduutu hidhame nama 70 ol hidhamu nama lakkoofsa hin qabne kan achi ol namni 70 kan beekamedha namni hidhame achi ol maalumaafuu maal isin jechuu barbaada hidhaafi maaliin wanti godhamu oromoo duubatti hin deebisu oromoo hammeessa warri bilisiginaallee kan isin beeku qabdan kana nu hammeessa hidhaan doorsisni wanti hundi waan ta'e dhufe nu hammeessa guys ergaan ani isin qabu jabaadha dhimma kana irratti hojjedha qabsoo yeeloo itti fufa keessattuu daasboorri carraa itti waa dubbatachuu qabdan carraa itti waa godhuu qabdan biyyoota keessaafu biyya faranjii biyya adda jirtan carraa kanatti fayyadamtanii qeerroo bira dhaabbachuudha qabdanii ijoollee kanas mana hidhaatii ni baafanna yoo irratti hojjenne jawaaris hayyoota keenyas ni baafanna biyya keenya irratti hiree ni murteeffan haa ta'u malee sarara hojjechuun dirqama keenyaa miti maarree dirqama keessan bahuudhaaf irratti akka hojjettan kabajaadhaan isin gaafadha. Maalumaafuu carraa jirtu tanatti fayyadama addaan hin kutina nutis anis hidhamtuudha atis hidhamaadha qaamaanis irraa fagaannu yaadaa fi waan godhamuu qabu gahee keenya bahuudha qabdan yoo mifire yoo amma waliif hin tattaafanne wanta jiru wanta gochuu qabdan carraa kanatti fayyadama hayyoota keessa hir'aa baafachuu fi quba wal qabaadha sagalee ta'aa fi namni sagalee ta'uu dandeessaniif qeerroo keenya achi baasuuf uummata biyyaas hanga dandeessanii waan dandeessan godha aarsaa kafala oromoo hidhaaf ajjechaan duubatti hin deebisu kan immoo jala sararee beekuu qaba mootummaan abbaa irree oromoo hidhaa fi ajjechaan hammeessaa deema oromoo garaa isin jabeessaa deema malee abeeden maalinni oromoo hidhanii hiitanii doorsiftanii oromoon du'ee namni tokko yoo hafe nama santu hiree ofii murteeffata akkuma amma dura beektan akka amma dura nama baay'ee ajjeestanii gootota ciccimtuu fi jawaarii hiitanii bar qabsoonni baddi jechuu turtanii haa caalu ajjeeftanii qabsoonni hin banne nama tokko kan dhalatetu isin doorsisa ilmi oromoo tokko jiraate garaan isaa isin mada obboleewwan isin irraa ajjeeftan waan beekaniif jechuu kanaaf ijoollee hin hidhina gallakkisa maal gootan ijoollee hiitanii ijoollee ofii keessaniif sooqiddaa ofiif jettu mi'aa'ii anaaf jettu dhagaa ta'e waan jedhamu tokkotu jira yoo ofii keessaniif jettan gallakkisaan ijoolleen oromoo hammaataa deema malee harka kennaa ta'a hin deemu namni isinitti harka kennate yoo jiraate warra garaasan malee nama biraatii miti nu sabaaf jiraanna malee garaaf hin jiraannu maalumaafuu hayyee daawwattoota Zaaraa Entertainmentii kabajamoo dhimmi ana asirratti qabu ijoolleen daasbooraa biyyoota namaa keessa jirtanii fi biyya garagaraa jirtan gahee keessan bahaadha qabsoo keelloo duubatti hin deebisinaa keelloon itti fufaa anis atis hidhamtuudha irraa liyyuu fagaannu qaamaanii bakka jiru yaada isaan faana jirra waan ta'amu gochuu fi dhaqamna waan ummata sanaaf barbaachisu ila mallaqaa bira dhaabbachuu qabna mootummaa abbaa irree ni kuffifnaa biyya keenya irratti hiree keenya ni murteeffanna kanaaf hanga ijoollee kana gadi nuu lakkisanitti osoo kaaniif dubbannu kaan kanarratti hidhaniif maal akka ta'e beektu oromoo doorsisuuf oromoo rifachiisuuf oromoo hamilee cabsuuf nu immoo hamilee keenya hin cabu gonkumaa nu hamilee nu cabsuu hin danda'an yoo itti hammaanni malee yoo hammeenya garaa keessa kaawwachaa deemne malee yoo hamaa ta'aa fi hammeenya isaanii kana jechuun nu hin rifachiisu nuti uummata rifatu miti onneen keenya sibiila ta'ee jira
موتوما أبايري أبي أحمد في بارتي بلتسجنا نكفتن هرأس أنغوني سنارك جرتو في سبا يودور سيستن والله نكفتن نمني هاك أكاباتي ديمو هاك أسنتو هاك تيوا هاك أتاتي في نيتورتي ورشرة دلق ويسنيف شرس قويا إيقتا قويا إساني كفا سبا دورسي سوفي هدو فجيسون مالسين ميدنا دوما إسنا أراتي جيجيسا وان تايفي وفي كيسانيف جدتن وفما كيسانيف قدي لكي سان إجولي waa'ee keessan baay'ee dubbachuu hin barbaadu ammas dhaamsi tokko uummata dabarsuu barbaadu namichoolee takkatu jira fuula miidiyaa kanarratti maqaa isaanis baay'ee kaasuu hin barbaanne asirra teessee laayivii ganama gaafa ijoolleen sunni hidhamte akkasiin jala teessee fuutee mootummaa dabarsaa turte tokko namtichatti sheeka jedhamte yoo sirba poost gootan sheeka jedhee maqaa sheekaati waamu natti ulfaata sirba poost godhee assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jedhee sirba irratti maxxanse Mustafa Jaarraa jedhanii hamilee itti godhu maqaa isaa waamuun sila anarraa hin toluyyu bakka inni itti kaawwamu akka ijoolleen sun hidhamte miidiyaa maxxansuu eegaleen dhufee laayivii seenee irraa dubbachaa ture kanaafuu dammaqiyyaa sabaa nama isin arguu hin dandeenye maatii isaa to'annaa qeerroo jala oolchaa biyyi qeerroon bulti mootummaa wanti jedhamu amma booda hin jiru mootummaa wanti jedhamu warra abbaa irree miti biyya ofii irratti namni tokko nagahaan bahee nama hin tuqne huccuu uffatee hayyoota keenya kan mana hidhaa jiru barbaanna jedhee dhaqee malee namatti hin buune waan nama hin tuqne nama hin rukunne Oromoon hiree isaa murteeffachuudhaaf kan tattaafatu kanaafuu wanti gochuudha qabdan wanti tolaan diddee maal taate jedhani nu jabeessutti jirtanii jawaachutti jirra hammaachutti jirra yaa Oromoo hameessutti jirtan Oromoo jabeessutti jirtan maybe isin Oromoo rifachiifne ijoollee hin qabsoo balleessine jechuutti jirtan isinitti fakkaateeti Oromoo hameessine Oromoo jabeessine waan jedhu sana bakka akkas isinitti fakkaatee akkas gochuutti jirtan sana akkasitti jijjiiradha yaa saba irra deebi'e dammaqa qabsoo beeka jirtu miti bakka ati jirtutti ni geggeeffamti ammas hiriirri biyyoota alaa haala haarawaan eegalamuu qaba warri biyya alaa jirtan daasboorri biyya biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa jirtan qabsoo keessan eegaluudha qabdanii qabsoon keessan gahee guddaa qaba mootummaan abbaa irree ni kufaa Oromoon biyya isaa irratti biyya ni ta'a har'as borusi biyya keenya gadi isiniif hin lakkifnu isin irraa kaafna malee kana gochuu wanti isin gootan nu hammeessitti jira nu jabeessutti jira hisirrooftan jennee isin eegutti turre malee hisirrooftanii nama keenya saba keenyatu achi keessa jira nama maqaa Oromoo dhawate silaa erga maqaadha Oromoo taatan duuba maal nu goona hisirrooftan malee Oromoo hammeessitan jennee isin eeguu hin turre maaliif nama ganama miila namaa dhiqaa turta waan ta'eef gonkumaa sirraa'uu hin dandeenye isinitti hammaachutti deemtan maalumaafuu qeerroo gadi lakkisaa haada ofitti harreen haada kutte jennaan ofittuu gabaabsite jette Oromoon ijoolleen kun abdii biyyaati warra isin irras barate warra isin irras waa beeku warra isin irra biyyaaf jiraate gallakkisaa ijoollee homaa isin hin fayyadu ufii keessaniif namaa fi miti nuufis miti ufii keessaniif qofa gadi lakkifadhaa kana jedha qeerroo wanta haarawaa jiruun walitti deebinaa oduu haarofti wanti uumame yoo jiraate hanga viidiyoo biraati walitti dhufnuu fi turtiin keessan Zaaraa Entertainment wajjin haa ta'u yaada yoo qabaattan as jala nu barreessuu dandeessu waan haarawaa jiru inshallah gara kallattii miidiyaatiin illee dhufnee isinii ibsina yoo rabbi irraa taate kana fakkaataa yaadni kiyya turtii gaarii bara bilisummaa bara mootummaa hamaa kuffifnee hiree teenya murteeffannu isiniif